Nagama. Oh, third one, yes. Oh, you can go, coach. Hundumti keessanii baga nagaadhaan as geessanis ni jennaa karaa kana hundi deemnee dadhabbii malee as ga'uu keenya amma sagantaa keenya kan itti fufu asitti dhaamsa dabarfachuu barbaannu dabarsuudhaaf qophaa'aa jirra. Dhaamsi kun keessumaatii afaan Ingiliffaatiin kan barreeffame mootummaa kana bira kan naqu mootummaan kun immoo biyya keenyatti mootummaa keenyatti dabarsuu waan danda'aniif isa kana dhaamsa keenya asitti hin dubbisnaa. Dhaamsis immoo ergaa namoonni keenya bakka bu'an as keessaa kan dubbatu ni jira. Kana itti dhaggeeffannee booddee sagantaa keenya asiin raawwanna. Hin dhaga'ame? Kanatti aansee sagantaan keenya itti fufa. Sagantaan kun yeroo itti dhaamsa keenya dabarsinu ta'a. Dhaamsi keenya afaan Ingiliffaatiif afaan Amaariffaatiin darba. Afaan Oromiffaatiinis ibsa laanna. Inni jalqabaa afaan Ingiliffaatiin dhaamsi kun mootummaa Ameerikaatti kan nuti dhalaa barreessine sana ta'a. Inni kun sababni isaa mootummaan kun akka inni deeggarsa keenya dhaggeeffatanii mootummaa Itoophiyaattis nu dabarsan gaafanna. Akkasumas immoo ergaa uummanni Oromoo fi uummanni Itoophiyaa addanaa har'a walitti dhufee deeggarsa kana dhaabbate kana maaliif akka baane kan ibsu afaan Amaariffaatiin itti fufa, afaan Oromoffaatiinis irra deebinee ibsa isinii laanna. Kanaan sagantaan keenya har'aa raawwata isin jechuudha. Fayyaa ta'a. Obbo Baaruu afaan Ingiliffaatiin kan jiru akkasiin dubbisanii gaafadha. Okay, this letter is addressed to Senator Dan Feinstein, and it's copied to other influential people like Senator Kamala Harris, Congresswoman Susan Davis, Mr. Fiso Marega, who is the ambassador of Ethiopia to the United States, Dr. Brani Meskel Ababasanyi, who is a consulate general of APRF of Ethiopia, and Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia. Dear Senator Feinstein, the purpose of this letter is to appeal to leaders and influential people like you to recognize more recent and highly promising political reform in Ethiopia led by Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, which we believe is the only option to realize the Ethiopian people's age-old dreams to live in peace, unity, and prosperity. It has been a public knowledge that Ethiopia endured a vicious circle of abusive political systems controlled by authoritarian leaders who did not seem to care about the people. All they cared about was their own royal status and luxury at the expense of tens and millions who languished in abject poverty. To make things even worse, the majority of Ethiopians were belittled and disparaged by virtue of their ethnic identities, as the so-called leaders often ascended to power from one or two groups who falsely claimed lineage to Solomonic dynasty. The psychological warfare caused by the political, cultural, economic, and linguistic domination was enormous. It's not a hyperbole to say that the scourge of slavery inflicted on our people by our own countrymen may stay with us for centuries to come. The last 27 years of systemic abuse changed its form and continued to perniciously persecute and kill millions of innocent citizens for expressing their political opinions. The Oromo were the main targets since, as a group, they resisted the Addis Ababa City Development Plan that unfairly displaced a huge number of peasants from their farmlands. They were also targeted by unsubstantiated association with the Oromo Liberation Front, OLF, a political group that involved in an armed conflict with consecutive governments in the Oromia regional state. After a very serious internal friction and tension with the ruling party of APRF, Dr. Abiy Ahmed came to power as the fourth Prime Minister of Ethiopia on April
to 2018, which is last year. It is, the thousands of Ethiopians paid a heavy price with their unreplaceable lives. After coming to power in a hard-to-believe historic surprise that was more like a tragic comedy, Dr. Abiy immediately announced that he would lead Ethiopia and Ethiopians towards a democratic system of governance in which all stakeholders, including opposition parties, would participate freely. To this end, he invited all opposition parties, many of whom were in prisons or abroad as political refugees, to join a nationwide political discussion to build a new Ethiopia for all Ethiopians. Tens of thousands of political prisoners were released and they joined the Democratic Discussion Forum. On the diplomatic front, the Prime Minister initiated a reconciliation plan with Eritrea after over 27 years of isolation. Simply put, Ethiopia took a huge stride towards peace, democracy, and development in spite of the shackling drawbacks caused by harmful traditional practices and the poor governance. All told, the current reform in Ethiopia is very promising for all stakeholders who desire to empower all Ethiopians by building peace, democracy in the country. Everyone has been invited to peacefully engage in the nation-building discussion. All nationalities have been guaranteed equal footing with everyone else to develop their culture and languages. The current leadership is making a painstaking effort to pave the way for a free and open election in which the people will elect their leader without any pressure or interference. Despite these promising developments, there have been some dark forces who are trying very hard to reverse the reform by violent means and conspiracy theories against the leaders of the reform. These groups are mostly bigoted extremists who have very selfish agendas to regain and monopolize power with utter disregard for the people of Ethiopia. Most of them openly oppose federalism and endorse a unitary government with one language and one culture in a country that has over 83 different ethnic groups. We, therefore, appeal to you and all fair-minded individuals and the groups in positions of power and influence to pay attention to the current reform in Ethiopia and to support the Ethiopian people to protect the recent reform in order to expedite the upcoming free election. The unnecessary ethnic diatribe and the conspiracy theories are meant to perpetrate violence which may thwart the reform. So we count on you to officially discourage and reprimand all groups that are trying to rob Ethiopians of a rare opportunity to build a democratic system that will in turn create peace and prosperity for themselves and their descendants. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much, Baru. ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በአማርኛ የቀረበ የተዘጋጀ መልእክት አለ። እኛ ዛሬ እዚህ የመጣ ነው የኢትዮጵያን ሕዝብ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን ወክለን የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በስልጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ለፍትህና ለእኩልነት ብሎም ደግሞ ለዲሞክራሲ የተዘጋጀ መሆኑን እያሳወቀን ይህንንም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ እንዲረዱ ዛሬ እዚህ ወጣ ነው ይህንን ሁሉ ወክለን እንጂ አንድም ብሔረሰብ ያልወከለን መሆናችንን ለማረጋገጥ እንወዳለን። ይህንን መልእክትም ከወንድማችን ተማም እንሰማለን። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ውድ የሰላማዊ ሰልፉ ታዳሚዎች በሙሉ ከአንድ ዓመት በፊት በዚህ ቦታ ላይ የወያኔ ሀገር አፍራሽ መንግስትን ለመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ እንደወጣን የማይረሳ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ዛሬ ግን ህዝባችን ያን ሁላ ስቃይና መከራ አሳልፎ በትልቅ መረራ ትግል ከ5000 በላይ
የሚሆኑ ቄሮ እና የብሔር ብሔረሰቦች ውድ ልጆችን ህይወት ገብሮ ዓለምን ያስደመመውን በአባ ገዳ ልጅ በዶክተር አብይ እና ከብሔር ብሔረሰቦች በተውጣጡ አመራሮች የሚመራውን ቲም ለማ የሚባለውን አገር ወዳድ ቡድን ወደፊት ለማምጣት ችሏል። ነገር ግን አገሪቷ የለውጥ ጉዞ ላይ ሆና በአንዳንድ ቦታዎች አንዳንድ ሁከቶች ሲፈጠሩ ታይተዋል። ስለዚህ መንግስት ብቻውን አገር ማሻገር አይችልምና እኛም ከጎንነን በማለት መላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅተናል። ስለዚህ ከዚህ በታች የሚመለከተው መልእክት ለኢትዮጵያ መንግስትና በአገር ውስጥ አገርን እያመሱ ላሉ ቡድኖች ልናስተላልፍ እንፈልጋለን። አንደኛ፣ ይህን በብሔር ብሔረሰቦች ደም በሀገራችን ውስጥ የመጣውን ሰላማዊ ሰልፍ ለማጨናገፍ የባለፉት ስርዓት ደጋፊ እና በቅርቡ በምህረት ከእስር ቤት የወጣው እስክንድር ነጋና የወያኔ ቅጥረኛ ሎሌ የነበረው ኤርሚያስ ለገሰ ከመንግስት እውቅና ውጪ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በማለት ራሱን በማደራጀት አገርን እያመሰ ያለው ጽንፈኛ ቡድን አገሪቷ የማትወጣበት ማጥ ውስጥ እየከተተ ስለሆነ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ እየጠየቅ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እነኚህን አገር አፍራሽ ቡድኖች ማንም አደራ አልሰጣችሁም፣ አትወክሉንም እንላቸዋለን። በተጨማሪም በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች እነኚህን አገር አፍራሽ ቡድኖች በግልጽ ወጥታችሁ በመቃወም የዜግነት ግዴታችሁን እንድትወጡ እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ የአዲስ አበባ ጉዳይን በተመለከተ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያና የኦሮሞ ህዝብ ርስት መሆኑን እናምናለን። በተጨማሪም አዲስ አበባ የኦሮሞ ህዝብ ዋና ከተማና እምብርት መሆኗን ታሪካዊና የአካባቢ ነባራዊ ሁኔታዎች በግልጽ ያሳያሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ የኦሮሞ አይደለችም እያሉ የውሸት ትርክት የሚያሰራጩ ጥቂት ከአንድ ብሔር የተውጣጡ ትምክተኛ ነፍጠኞችን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እያሳሰብን መንግስት የኦሮሞ ህዝብ በአዲስ አበባ ላይ ያነሳውን የባለቤትነት ጥያቄና ልዩ ጥቅም በህግ እንዲያረጋ እንጠይቃለን። በተጨማሪም ባለፈው ስርዓት ውስጥ በወያኔ ሴራ በፌዴራል መንግስት ስር የተጠቃለሉትን የክልል ከተሞች በክልላቸው ስር እንዲመለሱ እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ በቅርቡ በሀገራችን በንጹህ የለውጥ ኃይሎች በመባል በሚታወቁት የአማራ ክልል የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችና በአዲስ አበባ በሁለቱ ጀነራሎች ላይ በጽንፈኛው አብን አቀነባባሪነትና በጀነራል አሳምነውና በመሳፍንት ጥጋቡ የተካሄደው ግድያ በጽኑ እያወገዝ ለሟች ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝተናል። መንግስትን በዚህ አሰቃቂ ድርጊት የተሳተፉትን ግለሰቦች ለህግ በማቅረብ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። በተጨማሪም በሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ጥቂት የጽንፈኛው አብን ደጋፊዎች ይህንን ገዳይ ጀነራል ቅዱስ ሥራ የመሰለ አስመስለው ጀግና በማለት ሲያሞካሹት ተመልክተናል። ስለዚህ ገዳይ ሁሌም ገዳይ ነውና ጀግና ልንለው አይገባም። ከዚህ በተጨማሪ ይህን ሴራ ወደ መንግስት ለማላከክ የሚደረገው የውሸት ጥረት እንደማይሳካላቸው ልነግራቸው ይገባል። ይሄ በአብን የሚመራው ጽንፈኛ ቡድን በየክልሉ በሚነሱት ሁከቶች ውስጥ እጃቸው እንዳለ በቅርቡ በሐዋሳ በተከሰተው ክስተት ተረጋግጧል። ስለዚህ ይህን ለውጥ ለማጨናገፍ የሚያደርጉት ማንኛውም እንቅስቃሴ ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ሊረዱ ይገባል። አራተኛ፣ በአማራ ክልል
በኦሮሚያ ልዩ ዞን በሚባለው አካባቢ የሚኖሩ በወሎ ኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ በጽንፈኛው አብን አቀነባባሪነት ዘርንና እምነትን ተኮር ባደረገ ሴራ በቅርቡ እየተካሄደ ያለው ግድያና እስራት እንዲሁም የዘር ማጥፋት ዘመቻ መንግስት በአስቸኳይ እንዲያቆም እየጠየቅ ከተቻለ ክልሉ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ስር እንዲጠቃለል እንጠይቃለን። በሀገር ውስጥ የሚገኙ የግልና የመንግስት ሚዲያዎች ፍትህ የጎደለውና የአንድ ብሔር ወገኝተኝነት የሚያንጸባርቁ ዘገባዎችን ሲያሰራጩ ተመልክተናል። ስለዚህ የዚህ አይነት አካሄድ አገሪቷን ከማፍረስ ባሻገር ለዘመናት ተዋልዶና ተከባብሮ አብሮ የኖረን ህዝብ ለግጭት ይጋብዛል ብለን ስለምናም መንግስት ከፍተኛ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። በተለይም የመንግስት ሚዲያዎች በአንድ ብሔረሰቦች ጋዜጠኞች የተሞላ ስለሆነ መንግስት በአፋጣኝ ሪፎርም ወይንም ለውጥ በማድረግ ከብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ጋዜጠኞችን በማካተት ሚዛናዊ የሆነ ዘገባ እንዲያሰራጩ ተገቢውን ቁጥጥር እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አላህ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ከነታን ስኔ ቱ አምሳ ኮይን ደበርሲን ፉልዱራ namoonni addana jirtan hundumti keessanii kana booddee asii akka baanu walii wajjin yeroo laaqanaa qabaanna. Iddoon isaa iskii biichiidha. Hundumti keessan waan beektan itti fakkaata. Yeroo baay'ee bakka bashannanaa waliin baanu waan ta'eef asii akka baaneen hundumti keenya akka achitti argamtan isin gaafanna utuu namni hin faffaca'in. For the guests, mostly for the guests. Kana booddee asiitii keessumaatii boloowwan keenya boloota dubartoota ijoollota tiraanspoortii warri makiinaa gurguddaa qabaatan konkolaataa gurguddaa qabaatan akka fiddanii lafa paarkii isaaniitti akka geessan isin gaafanna. Namoonni raayidii laatan irraa addana konkolaataa qabdan yoo fikkatan immoo makiinaa Okay, good. Aye, makan ke sini ini je. Tara, ये सही रहता है। Los Angeles sudah ruste. Me gara marga oleh biar itu jawab tu ke jepra jawab ni Hiriira Deeggarsa Jijjiiramaa kopi dewan suri. Me kayon Hiriira kana maja gara Los Angeles sudah. Magari ko Santiago da. Gara Santiago mat suri kayon Hiriira kana maja Hiriira kana me Bakal competition world go. So, about to ride with this, about to get that Stevie. Okay, but Stevie is KI is Stevie. Tapi di kitchen road di Robi sini kita ada. Mana ada point di sana. Kami tu pakai nama ada point di sana. Gunung tiga sana. Di kitchen road ini kita gunung tu persen berkang gunung. Lakai ojet tadi lakai dua bayi lah. Tapi sana ni nak ketang. Sana The whole thing is giving. Naga macam itu. Aye, sama mega,
Jabaatu isaanii irra jira wanta negaatiivii deemaa jiru kanas wanta maaliif ta'e kana በጣም የተሳካ ነበረ። ዋናው ዓላማ ለሰላማዊ ሰልፍ ማነሳሳት በውጭ ላይ ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት በተለያየ መንገድ ልማትን ወደፊት እንዳያስኬድ ዲሞክራሲን እንዳያስኬድ በሶሻል ሚዲያና በማስ ሚዲያ የሚያዳክሙ በዚሁም በሀገር ውስጥ ሆኖ በተለያየ መንገድ መንግስት ሀገሪቱን ወደፊት እንዳያራምድ የሚያደርጉትን ሰዎች ለመቃወም ድጋፋችንንም ደግሞ በስልጣን ላይ ያሉት እንዲያውቁና ከጎናቸው እንዳለ እንዲረዱልን ብለን ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመናገር ነጻነት፣ የፖለቲካ መደራጀት ነጻነት፣ የፕሬስ ነጻነት፣ የእስረኞች መፈታት፣ የሴቶችን ስልጣን ማግኘት፣ የሃይማኖት ነጻነትና እኩልነት መቶ በመቶ እንደግፋለን። ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት መቶ በመቶ ከጎናችሁ ነን። በምንችለው መንገድ ሁሉ እንደግፋችኋለን። አይዟችሁ፣ በርቱ። በተለያየ መንገድ በተለያየ ፍላጎትና ሀሳብ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነዛውን ወሬ ትኩረት ሳትሰጡት ሀገራችንን ወደ አየነጋ ከመጀመሪያው ተዳወተ ከኛ አኩማ አርጋቱተኒ ካሊፎርኒያ ሲንዲያጎ ቱሬ አኩማ ቤከሙ ጉያ ሀራ ጅራቶኒ አዋስ ኦሮሞ ካሊፎርኒያ ኬስ ጅራተን ከነካ ሲንዲያጎ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ከሳን ፍራንሲስኮ bakkeewwan garaagaraa irraa argamuudhaan hiriira deeggarsa jijjiiramaa Itoophiyaa keessatti ta'ee deeggaraa oolanii keessattuu muummicha ministeera Itoophiyaa Dr.Abiy Ahmediinis wajjin jirra jabaadhu jijjiiramni dhufe kuni jijjiirama kana dhufe cinaa ni dhaabbanna jedhanii hiriira gaggeessaa oolanii hiriira kana kallattiidhaan kan isin biraa gahaa ture immoo Antasfaayee Minatee akkasumas Asiyaa Muhammad nu waliin turte Mahaalillee nu waliin jira ammallee namoota tokko tokko hiriira kanarratti hirmaatan interview goonee yookaan gaaffii deebii gaggabaabaa goonee isin biraan geenya amma immoo kallattiidhaan gara Asiyaatti isin dabarsaa ammallee nu waliin tura. ወደዚህ የመጣንበት የዶክተር አብይን መንግስት ለመደገፍ ነው። በአሁኑ ጊዜ እየተካሄደ ያለውን ለውጥ አንዳንድ በሀገሪቱ ያለውን ለውጥ እንደግፋለን። ምክንያቱም የአብይ መንግስት አንዳንድ እርምጃ እየወሰደ ነው። እነዚህ እርምጃዎች ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ያሻግራሉ ብለን እንገምታለን እና እነዚህ ነው የምንደግፋቸው። እሳቸው ዛሬ ከወሰዱት እርምጃ ማዕከላዊ ተብሎ የሚታወቀው እስረኞችን ቶርች ሲደረግበት የነበረውን እስር ቤት በመዝጋትና የፖለቲካ እስረኞችን በመፍታታቸው፣ ሁለተኛ በውጭ ስደት ሲኖሩ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ወደ ሀገር ገብቶ በነፃ እንዲንቀሳቀሱ በመፍታታቸው፣ ሶስተኛ በጎረቤት ሀገር በተለይም ከኤርትራ ጋር በጦርነት ኢትዮጵያ ቆይታለች። ከኤርትራ ጋር የነበረው ቴንሽን በማርገባቸውና ጥሩ ግንኙነት በመፍጠራቸው እንደግፋቸዋለን። ሌሎችም ለምሳሌ ሃይማኖቶች ላይ ጫና ነበረ። ለምሳሌ እስላም መስጊድን መስጋትና በመሰለው እንዲሁም ክርስትና የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የራሷ ስርዓት ያላት እና የራሷ ሲኖዶስ ያላት ያለፈው መንግስት ጣልቃ በመግባት አንዳንድ ጫና ሲደረግባቸው የነበረውን በማንሳታቸውና በመሳሰለው እንደግፋቸዋለን። ኦሮሞ ሊበዛ ይችላል፣ ግን አማርኛ ተናጋሪ፣ ሶማሊኛ ተናጋሪ እንዲሁም ትግርኛ ተናጋሪ ተሳትፏል። እኔ ግን
የአብይን መንግስት ስንደግፍ አንዳንድ ቡድኖች ዲክቴት ያደርገዋቸዋል። ለምሳሌ ፓርላሜንቱን ዲዞልቭ አድርግ ድሮ በኮሚኒስት ውስጥ የነበሩ እየመጡ ተፈቅዶላቸዋል በነፃ ፖለቲካ ማራመድ እየቻሉ ግን ትዕዛዝ ይሰጧቸዋል። ፓርላሜንቱን አፍርስ ምን የመሰለው ያንን አንደግፍም። ሌላ ደግሞ ፌዴራሊዝም እንዲፈርስ ቀጥታ እየጠየቋቸው ነው እና ዶክተር አብይ አቋማቸውን አጠናክሮ ፌዴራሊዝም የነበረው ፌዴራሊዝም በስም ነበረ ያለፈው 27 ዓመት በስም ነበረ እና በስራ እንዲተገበር እና ፌዴራሊዝም እንዲቀጥል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ሊመለስ የሚችለው በፌዴራሊዝም ብቻ ስለሆነ ፌዴራሊዝም በመታጣቱ ኤርትራ ልታጣ ይችላለች ኢትዮጵያ እና አንድነት ተብሎ የሚባለው የድሮ ሲስተም ወይም መንግስት ሀገሪቱን ሊያፈርስ ይችላልና ወደዛ መመለስ አንችልምና ይህንን አጥብቆ እንዲሰሩበት ፕራይም ሚኒስቴሩን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። maqaan kiyya urjeelee moomaan jedhu hiriira kana deeggaruufiin dhufe wanni dhufeefi mootummaan amma biyya keenya keessa jiru mootummaan Dr. Abiy baay'ee mootummaa dimokiraatawaa ta'ee ijoollee abbaa gadaa ijoollee seera qabdu ijoollee sirna qabdu ijoollee saba kana ceesiftu ijoollee bitaaf gamaaf gamana laaltu ijoollee fuuldura isaaniitti waan dheeraa argitu ijoollee dhugumaan siin jedha jireenya keenya keessatti waan argine hin beekne Itoophiyaa keessatti argine Itoophiyaa warra ijaaru warra Itoophiyaa guddisu warra Afrikaaf ta'u dargaggoota qalbiin isaanii nagaa saba hunda warra ammatan kanaaf isaan deeggaruu ba'e jechuudha isaan tunu ceesisa jechuudha. Baay'een deeggara. Wanni an deeggaruuf tokkoffaa akkuma siin jedhe waggaa dheeraadhaaf sabni Itoophiyaa keessa jiru dhiitamaa ture. Sabaaf sablamnuun biyya addunyaa kan hundarra faffaca'anii baqataa turani. Baqaa mooraa dhiphisaa turani. Amma ammoo waggaa 30 booda yookaan waggaa 40 booda biyya isaaniitti galuu danda'aniiru. Kuni waan guddaadha. Mana hidhaa cufaniirani. Manni hidhaa cufamee ijoolleen teenya baniiran. Gara nama 100 ta'a yoo herreega isaa sirriitti dubbachuu dadhabe kunniin hundi mana hidhaati banii free speech waan jedhamu fudhatanii Finfinnee keessa socho'aa jiru. Itoophiyaa keessa socho'aa jiru. Namni nama hidhu hin jiru. Namni nama hifatu hin jiru. Hunda carraa qabu hin dubbatu akka fedhanitti waan fedhan jedhu waan fedhan godhu mirga dimokiraasii Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif arguu biyya baay'ee isaan deeggara jechuudha. Ergaan ani dabarfadhu tokkoffaa sabaaf sablammoota Itoophiyaatii fi lammata ammoo mootummaa keenya isa jaalannu isa kabajnu ijoollee abbaa gadaatiif ergaa dabarsa. Ijoollee abbaa gadaatiif wanni dabarsu itti fufaa jedhaan qalbii nagaatiin jiru hojii halkanii guyyaa hojjechaa jiru sabni Oromoo addunyaa kan hundarra jiru yookaan warri qalbii nagaa fantalleeyyoo ta'an ta'ini Itoophiyaa warri deeggaru akka Itoophiyaan hin kubne warri deeggaru hundi si waliin hiriiree jirra hamma dhumaatitti halkanii guyyaa si wajjin jirra jabaadhaa isaaniin jenna waan isaanaatissu sabaaf sablammootaan amma waan hin jedhuun warri afaan Oromoo dhagaan yoo jiraatan mootummaan kana caalu eessattuu hin dhufu. Kanaaf mootummaa kana ceesisuu qabna. Mootummaa kana deeggaruu qabna. Tokkummaa Itoophiyaatiif kan fayyadu mootummaa kana qofa. Dildilli kun yoo cite riqichi kun yoo cite Itoophiyaan hin bittinnoofti. Kanaafuu dammaquutu sinirra jiraan jedhaan. ባህሩ ባይዛ እባላለሁኝ። እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገውን ለውጥ በመደገፍ ነው። ደግፋለሁ በደንብ። እኔ ዋናው የምደግፍበት ምክንያት በግል ብዙ ችግር ደርሶብኝ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣሁት። እኔ ከኢትዮጵያ ውስጥ ኮሌጅ ውስጥ አስተምር ነበር። በክፋት ተባረሬ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣሁት። አሁን እንደዛ አይነት ከሀገር መባረር ስለሌለ እንደውም ከተባረርኩኝ በኋላ ከብዙ በኋላ ተመልሼ በሰላም ቤተሰቦችን አይቼ ነው የመጣሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙ የሴራ ፖለቲካ እየተካሄደ ነው እዛ ሀገር ውስጥ። ግን ዶክተር አብይ እና የሱ ደጋፊዎች የሱ ጓደኞች ማለት ነው ቲም ለማ ምንም ክፋት ያለባቸው አይመስለኝም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድ ላይ ለማምጣትና ሀገሪቱን ለማሳደግ የሚያስቡ ሰዎች ስለሆኑ በደንብ ያንን ስለምረዳ ነው ኢትዮጵያን ያንን ለውጥ የምደግፈው። የህግ በላይነት
በጣም የሚገርመው ነገር የህግ በላይነት የሚባለው ነገር መጀመሪያ አገር ሊፈርስ ነው ህግ አይከበርም ምን እያሉ ችግር ሲፈጥሩ ነበር። ቀደም ብሎ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ማለት ነው ፍሪደም ማለት ዲሞክራሲ እስከ ፎንት ሰጥተው ነበር። ምንም ችግር አልነበረው። ሰው እንደ ልቡ ይናገራል፣ የፈለገውን ያደርግ ነበር። ያ ደግሞ ወደ ማያዋጣ አቅጣጫ በመሄዱ ህግ ማስከበር ሲጀምሩ ደግሞ አሁን ሀገር ሊፈርስ ነው ህግ አይከበርም እያሉ ሁለቱንም መውደድ አንችልም። ወይ ህግ መከበር አለበትን ነው የምንደግፈው ወይ ደግሞ ዲሞክራሲ እንደግፋለን። ስለዚህ ባላንሱን መጠበቅ አለበት። እንደ አንድ መንግስት ዲሞክራሲ እየገነቡ ነው። የዲሞክራሲ ጸር የሆኑ ቡድኖችን ደግሞ ዝም ብሎ ማየት አይቻልም። ስለዚህ ባላንስ መኖር አለበት ማለት ነው። እኔ የሚመስለኝ መንግስት የሚጠበቅበትን ብዙ ነገር እያደረገ ነው። ትልቁ ችግር የአፍሪካ እና የኛም ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የመሪዎች ብቻ ሳይሆን የሚከተሉ ሰዎችም ችግር ያለብን ይመስለኛል። እና ዴሞክራሲ ሲባል እኔ ዋናው ህዝቡን ነው የምለው። መቻቻል አለብን፣ አብረን መኖር መቻል አለብን። በተለይ ደግሞ አክራሪዎች እባካችሁ በሰላም አብረን እንኖር። እኔ ከአማራ ልጆች ጋር ነው የተማርኩት፣ አዲስ አበባ ነው የተማርኩት። አቦተውና በሰላም አብረን እንኖር። ይህንን በዘር የምትሳደቡትን ነገር ተውት፣ ጥሩ ነገር አይደለም። ብዙዎቻችሁን አውቃችኋለሁኝ። የኦሮሞ ህዝብ በጣም አቃፊ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በጣም ሰው የሚያከብር ሰው ነው። ታውቁናላችሁ፣ እንተዋወቃለን፣ እናከብራችኋለን፣ ታከብሩንም ነበረ። አሁን ደግሞ የኦሮሞ ልጆች ወደ ስልጣን ስለመጡ መናናቅ ትንሽ አዋጣም። የምትወዷትን ኢትዮጵያ እንዲታድግ የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን በዘር ጥላቻ የምታካሂዱትን የዘር ፖለቲካ እና የሴራ ፖለቲካ ብንተው ይሻላል። ምክንያቱም ያለ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ልትኖር አችልም። እውነቱን ልንገራቸው፣ ኢትዮጵያን በጣም የምትወዷት ከሆነ ብሔር ብሔረሰቦችን ማክበር አለባቸው። ማንም ብሔረሰብ በዘሩ መሰደብ የለበትም። ምክንያቱም አንድ ሰው ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል፣ ግን ጥፋት የሚያጠፋ ብሔረሰብ ሊኖር አይችልም። አንድ ብሔረሰብ ሙሉ በሙሉ ጥፋተኛ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይህንን ነገር ተውና በሰላም አብረን ኢትዮጵያን እንገንባት እላለሁ። ኦሮሞዎችም እንደዛው በዘር ሰዎችን መጥላት አንችልም። እርግጥ ነው እየተሰደበን ሊሰማን ይችላል። ነገር ግን አገሪቱን ለመገንባት በትዕግስት አብረን መኖር ያለብን ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ቴንክ Hola, Zenica. 2 seconds. I'm gonna go. Sorry. 2 seconds. Just message. Error bridge, right? Error magaan keenya. Magaan kiyya Alii jedha. Jedhama San Diego, California. Mee guyyaa har'aa maaliif gara kana dhuftee ergaa ati dabarfachuu barbaaddu jira? Tokkoffaa har'a waan dhufnee fi mootummaa kana jabeessuu fi mootummaa nama biyya jijjiirame kana jabeessuu. Lammaffaa waan ani har'a jedhu fedhu tokkummaa jabeessuu. Qarallee biyyi waan addaan baateef yookiin Oromoon adda addaan baateef tokkummaa keenya kutanii akka wal jibbinuu fi akka walirratti deemnee wal nyaannu. Wanni amma isiniin jedhu akka yookiin akka Oromootti haasa'u tokkummaa keenya jabeeffachuu. Tokkummaa jabeeffachuu jechuun Itoophiyaa guutuutti control godhuu jechuudha. Itoophiyaa kana pozishina durirraa pozishina haarawaa jijjiiranii akka biyyi kuni economy fi social wajjin high level godhuu jechuudha. So ana region sanuma Galatooma. Maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyya Dheeraa jedhama. Ayyee Dheeraa Sandiyaa godha jiratu. Mee gara walgahii kanaa gara hiriira kanaa maaliif dhuftee kaayyoon hiriira kanaa maalni gabaabatti daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork akkasumas mootummaadhaaf uummata Oromoo biyya keessa taa'ee sidaawwatuuf ergaa maalii qabu? Gabaabinumatti duraan dursee isin galateeffachuu fedha.
carraa kana naa kennitanii isin ammoo karaa dheeraa dhuftanii qoodan wajjin fudhachuu keessaniif. Inni duraa nuti hiriirri kun hiriira gartee gargaarsaa mootummaa biyyaa kan Dr.Abiyyiin hoogganamu isa bira dhaabbachuudha. Sababaanis mootummaan kun waggoota dabre keessatti waggaa 3 dura bakka kanatti walitti qabamnee mootummaa balaaleffataa turre. Har'a garuu isa gargaarsaaf gadi baane. Wanti isa gargaaru mootummaa jijjiiramaa kan uummata hundaa hammatu. Uummata biyya keessaa osoo hin ta'in uummata biyyattii Itoophiyaa osoo hin ta'in biyyattii ollaatu nama hidhaa baasee jennee itti amannu. Fakkeenya yoo ka fudhannu taate mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afewarqii waggoota 27 dabreef mana hidhaa ture. Uummata Itoophiyaa guutuu mana hidhaatti yaasee mootummaa ollaa sanillee dhaqee hidhaa baase. Hidhaa baasuu jecha maali? Takka sooshaal miidiyaa irratti ani mootummaa san ija kiyyaan nam tokkollee argee hin agarre. Namtichi irra gadi bahee ofiifuu jijjiirraa dhibbatti. Biyya keessa sa'aatii kana si daawwataniif akkasumas feesbuukii keenya irraa kallattiidhaan si daawwachaa jiru. Ergaa maalii dabarsitan? Yoo tokko taane biyya sana miti biyya gara biraatti jiraachaa biraatiif immoo Dr.Abiy nu bita sababa biraatiinis bitamaa jiraanne. Nu bita jechuun Itoophiyaa hin bita Dr.Abiy. Muslimni nu bitu, Oromoon nu bitu. Nu waggaa dheeraadhaaf saba biraatiin amantii biraatiin bitamaa gaafa turre sabi kun nu bitu kiristaanii nu bitu hin jenne. Tokkummaa keenya jabeeffannee hundayyuu jabeeffannee wal duukaa teenye. Garuu har'a mucaan Oromoon dhiiga qabu tokko dhufee nu bitu jennaan tasuma hin danda'amu. Wal duukaa jiraanna yoo jedhame garuu hundi keenya wal duukaa jiraachuuf hin dandeenye. Akkamittiin wal kabajuudhaan tokkummaa walii baalaansii goone jabeessinee jechuudha. Ayyaduma irratti ergaa dabarfatu qabda. Ergaa dabarfachuuf kanan dabarfadhu ani mootummaa Itoophiyaatiif Dr.Abiy fedhe nuyi hedduu si jaallannaa si bira jirra yoomillee si bira jaajjinaa jabaadhu lafee ijoollee keenyaatiin dhufte obboloota keenyaa haadhotii keenyaa abbootii keenyaa tingatii dhuftee fi anuun si bira jaajjinaa sabaaf sablammii Itoophiyaan eenyullee akka miidhamu hin barbaadu bitamaa kana jalatti Busisa kana jalatti eenyullee akka miidhamu hin barbaadu. Maaliif dur miidhamnee boohaa gati turreefi nu jalatti immoo namni tokko akka miidhame Galatoon na eegne maqaan keenyu meera dee maqaan keenyu hikma maalidhaaf dhufte hikma garaan laalaga You can talk in English, you are English why you came here? For over 90 suffering from oppression, but then when Abiy Ahmed came, we had freedom of speech, freedom of religion, freedom of culture, freedom of your opinions, and that wasn't what happened before. And also Abiy Ahmed helped, like there's some disagreement in Sudan, and he helped You know, a lot of prisoners released from Sudan and from a lot of different places, right? So, do you have anything like to say to Dr. Abiy directly? Maybe he's watching you. Do you have anything why not? to say? Dr. Abiy, thank you very much for helping Ethiopia and the whole Africa and the whole world, basically helping it make it better. And thank you so much. Galatoon. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya dhumarratti nama tokko ammas qabnaa sana booda kan finnutaa ammallee nu faana turan mee maqaan keessan eenyu? May dhiifamaa mee maqaan keessan eenyu?
Toleeraan jedhama. Jiraataa magaalaa Jiraataa magaalaa Sandee. Ayyeega guyyaa har'aa hiriira deeggarsaa gaggeessaa jirtanii meegaa gabaabsatti yeroo keenya illee wal qabatee mee jiraame ergaan isin dabarsuu barbaaddan walumaa galatti hiriira kanarraa guyyaa har'aa maal hubattanii mee dhaamsa gabaabaa daqiiqaa tokko keessatti nu dabarsaa. Tole ayyoon hiriira kanatti baanee geeddaramsa biyya keessa jiru deeggaruu fi biyya keessatti qabatamaan dimokiraasiin jira, qabatamaan jijjiiramni guddaa jira. Kun immoo akka gara fuulduraatti deemu barbaanna. Dhaamsi ani qabu mootummaan amma biyya gaggeessaa jiru kuni olola sooshaal miidiyaa fi maas miidiyaatiin gaggeeffamu kana dhiisee hojii sirrii hojjechaa jiru kana cimsee akka fuulduratti gaggeessuu qabu. Warri sooshaal miidiyaa irra taa'anii olola gaggeessan kuni biyyaaf faayidaa tokko hin qabanii, biyyaaf waan qabatamaa tokko hojjetanii hin beekanii, fuulduratti illee ba'anii namoota mormuu danda'an miti. Kanaaf olola gaggeeffamu mootummaan atteenshinii kennuu hin qabu. Sun dadhabootatu sana godha. Namni jijjiirama barbaadu qabatamaan ba'ee gad waa hojjeta. Tokko ergaan dabarsuun barbaadu tokko kana. Lammata ergaan dabarsuun barbaadu biyya sana keessatti dimokiraasiin yoo seerri kabajamuu baate dimokiraasiin gara fuulduraatti deemuu hin danda'u. Yoo olaantummaan seeraa yoo kabajamuu baate dimokiraasiin gara fuulduraatti deemuu hin danda'u. Olaantummaan seeraa yoo kabajamuu baate biyyillee gara fuulduraatti deemuu hin dandeessu. Seera dhabuu fi dimokiraasiin wanta lama adda adda ta'anidha. Kanaaf seera warra cabsan seeraan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Dimokiraasii immoo seeraan gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf nuyi biyyi irra jiran kuni Ameerikaan biyya dimokiraasiitti addunyaarraa tokkoffaadha. Seerri garuu haguma sana kabajama. Dimokiraasiin biyya kana keessatti kan guddate seerri ejaa hojiirra ooluuti jedhee namana seerri hojiirra ooluu qaba. Dimokiraasiin irree haala qabate kanaan gara fuulduraatti deemuu qaba. Dr.Abiy tiimii isaarratti biyya sanaaf Itoophiyaaf bu'aa kun ta'in Afrikaa keessatti illee jijjiirama guddaa fiduu jennee amantii guddaa qaba. Baay'ee guddaa galatoomii sababii yerootti gaaffii deebii bal'aa gaggeessuu hin dandeenye yeroo biraa bal'inaa walitti deebinaa barbaada. Galatooma yeroo gaarii. Baay'ee. Piikcharii si duukaa kaa'atu. Yeroo tokko. Ayyee ammallee hin deemne daawwattoota keenya ammas nama biraa qabnaa gabaabsinee gaafanna maqaan keessan eenyu jedhama? Ani maqaan kiyya Baadir Aloo jedhama. As San Diego jiraadha. Ayyee mee Abaadir egaa guyyaa walumaan daawwachaa oolle daawwattoonni keenya faana daawwachaa oolan mee gabaabatti ergaa maalii dabarfachuu barbaadda? Hiriira har'aarraa maal hubattee ergaa akkamiitu darbeera jettee yaadda? Atillee gama keetiin mootummaadhaaf isaa ta'uu uummata Oromoof ergaan ati qabdu yoo jiraate gaaftee daqiiqaa Gaariidha. Egaa hiriirri hadhaa kun wanni inni ilaalchisee nuti hiriira baanee jijjiirama biyya keenya keessatti dhufe deeggaruudhaan tiim lammaadhaan Dr.Abiy gana bira dhaabannaa hin deeggarraa biyya keenya keessatti jijjiirama argitee seenchariidhaaf hin argin barana waan argineef sabaaf sablammoonni guutuun walqixxummaadhaan biyya san keessatti argitee jiraataa jiranii wanni baay'ee walaba ta'ee jira. Hidhamtoonni kumaatamaan hiikamanii jiranii miidiyaan firii ta'ee jira. Warri amma ala kana taa'ee olola Dr.Abiy fi jibba uummata Oromoo irratti fi argitee amantaa Islaamaa irratti qabu kun argitee warra yoo Itoophiyaan nu malee kun taatu Itoophiyaan nu malee gara biraa duraa deemuu hin dandeettu warra jedhu argitee ilaalcha akkanaa kun du'ee jira dhumatee fi jira yoo na achi eessayyuu hin gahu. Kanaaf Dr.Abiyyiin wajjin dhaabannaa ni deeggarraa waan barbaachisaa ta'e hundayyuu in kafallaa waliin dhaabannaa hin deeggarraa jijjiirama kana waliin dhaabannee gara duraa ceesisa. Ammoo warra biyyaan ala taa'ee olola miidiyaa irratti oofuun kun argitee olola yoo ta'e malee hojiidhaan gadi bu'ee uummata akkayyuu fiduu akka hin dandeenye dhaamsa dabarsinaa. Ayyee Abaadir guddaa galatoomna. Sagantaan kun gara dhumaatti deemaa jira. Hiriirri kun mee hiriira kana irratti maaliif argamtanii akkasumas immoo wantoota hamma ammas turan akka asumatti ilaaltan?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بران دولتي مرة ورمني لا تبي أقول كذا قلتوما لأن عملي أسرة تركم بسيط بدو قلتوما قلتوما سنجتارا أرى هيرا مجالا سنجابو مثلا لا تسيج ولا itu an itu geruni beri lagi geruni kira aka community center sebenarnya community center community nama ini masalah itu kan dua wali jadi seperti war berada kami juga orang mesti selamat kita ada kita mau kita semua boleh sebab promotan kita sehari jemaah suri kira gitu ini asal أقول ما هو بيخلينا خيسة كيرتي خلي أمنتي وقفتها أمنتي مسلمة استانك ما كان موجودين والكبتة يعني مقاصدين كانوا موجودين والكبتة فانت على يوم كراكرا بيجن خيسة كيرون مسير كويسة هم هذا من جارو يعني سبعة والتبوسن أمنتها والتبوسني بيجن خيسة كيرون مسير كراكرا ريبي أجنسي oduuwwan jibbinsaa garaa garaa kanneen dabarsan jiru. Kana wajjin wal qabatee akka hayyuu amantaa tokkootti kana ofirraa dhorkuudhaaf mootummaanis haa ta'u uummanni maal gochuu qaba jettu. Inni gargaaruudhaadha. Kana ofirraa dhorkuudhaaf uummanni keenya kan biyyaa uummata Amaaraas haa ta'u uummata Gaambeellaa, Somaalee, Affaar, Tigraay uummanni adda addaa kana hunda keessatti amantii akka amantiitti musliimni kana hunda keessatti jira. Uummanni biyya keenya amantiidhaan takka gargar waliin baafne ortodoksiin musliima wajjin akkasuma waaqeffataan protestaantiin hundinuu amantiidhaan waaqeffata keessaa uummanni Oromoodha amantiidhaan wal adda baasee hin beeku akkasuma uummanni biraallee duuba ammaan tana deemaa jiru tokko tokko warri garuu amantiinuma qaban isaan hundinuu warri amantii qabu sooshaal miidiyaa irratti illee bahanii jecha nama walitti buusu jecha nama waliin fidu jecha hamaa jecha summii jecha nama keessaa hin baane jecha nama waraanuu kana waraana oofaa jiranii wanna kana duuba uummanni biyyaa itti dammaqee akka amantiidhaan takkaa akkuma dur waliin jiraataa turanitti akkasumatti wal kabajanii wal jaalalaan jiraachuu qaban maal jennaan